Shaggar aanaa Boosat keessatti murni bilxiginnaa uummata nagaa hidhuu, reebuu fi qabeenya isaanii saboota biraa saamsisuu jabeessanii itti fufan. Jaalsabaafan Waggaarii waan qindeeffate qaba. Godina Abbaa Shaggar aanaa Boosat gandoota garaagaraa keessatti muddee 31/2025 murni biltsiginnaa uummata nagaa hidhuu, reebuu fi qabeenya isaanii saboota biraa saamsisuu jabeessanii akka itti fufan jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akkaatuma kanaan ganda Nuuraa Alaagaa bakka addaa Aasee fi Alaagaa jedhamanitti hidhattoonnii fi kaabinoonni biltsiginnaa tarkaanfii waboon saamtota biltsiginnaa irratti fudhate hordofee namoota nagaa waa'ee siyaasaa quba hin qabnee fi jireenya dhuunfaa isaanii guyyaarraa geggeeffatan jaarsaa fi jaartii osoo hambisiin hidhaatti darbatanii kan jiran ammatti maqaa isaanii kan arganne Aaddee Buujjuu Gandoo, Hurbee Kataboo, Aaddee Dammilee Nuuroo haadha warraa Hurbee kan taatee fi Ahimad Galatee kanneen jedhaman sababa tokko malee isintu waboo deeggaree nu ficcisiisaa jira ittiin jechuun barjaa sobaa itti maxxansuun qe'ee isaanii irraa qabanii mana hidhaatti darbatanii dararaa akka jiran jiraattonni gandichaa Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf addeessaniiru. Bifuma wal fakkaatuun ganduma kanatti nama maqaan isaa Guutoo Adam Baalchaa jedhamu hidhattoonni biltsiginnaa dhala namaaf naasuu hin qabne sababa tokko malee ati madoo keenya maaliif hin kaastu ittiin jechuun dirqama isaa waan hin taane sababa taasisuun mataa isaa irraa akka malee tumuun yaala akkan arganneefillee hidhanii kan jiran yoo ta'u, obbo Abdallaa Tuunii ganda Siifaa Battee bakka addaa Golbootti gara jabeeyyiin hidhattoota PP kun akka malee reebuun du'aa fi jireenya gidduutti jiraachuu isaa maddeen naannoo saniis ifoomsaniiru. Oduu biraatiin ammoo murni biltsiginnaa uummata Oromoo daangaa saba bicuu argobbaan wal qunnamsiisu daangaa Nuuraa Heeraa bakka addaa Mootoma 55 gaara Diimaa fi gaara Daalachaa kanneen jedhamanitti daandii Itiyoo Jibuutiin gama kallattii kaabaan jiran biltsiginnaan uummata Oromoo meeshaa maleeyyii ta'an saba argobbaa gandoota kanneen akka Lulee, Qonyee, Haroo Arbaa, Gaallee fi kanneen biroo keessa jiraatan hidhachiisuun akka horiin keenya saamamu taasisaa jira jechuun jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee keessatti waraanni weerartuu bilxiginnaa hawaasa nagaa ukkaamsanii dhabamsiisuu jabeessan. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Lixa Shaggar aanaa Baakkoo Tibbee ganda guddina biyyaa keessatti muddee 30/2025 hidhattoonni PP hawaasa nagaa ajjeesuu, saamuu fi ukkaamsuu akka milkaa'inaatti lakkaa'an qonnaan bulaa maqaan isaa Balaay Lammii jedhamu halkan mana jireenyaa isaatti seenuun ukkaamsuun ifoomeera. Akka jiraattonni gandichaa jedhanii qonnaan bulaan kun abbaa maatii fi ijoollee 3 akka ta'e ibsuun waraanni faashistii PP kun maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun halkan toora sa'aatii 5tti mana jireenyaa isaa cabsuun itti seenanii maatii isaa gidduudhaa ukkaamsuun fuudhanii deemuu fi hanga gabaasni kun qindaa'etti achi buuteen nama kanaa dhabamuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ittuma dabaluun namni kun tuttuqaa siyaasaa kamirraa bilisa kan ta'ee fi yakka tokko malee sababa dhiigaan Oromoo ta'e qofaan nama jireenya isaa fooyyeffachuuf tattaafatu irratti raawwachuun isaanii jibbiinsa sanyii uummata Oromoof qaban ifatti mul'isa jechuun ONM'tti himan. Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Agaluu fi Galiilaatti loltoonni faashistii bilxiginnaa maqaa kaffaltii gibiraan saamicha jabeessuun ibsame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Baha Wallaggaa aanaa Waamaa Agaloo ganda Goossanii Kiilloo keessatti muddee 26/2025 murni maafiyaa PP hawaasa gandichaa guutummaa walitti qabuun maqaa kaffaltii milishaa jedhuun nama tokko irraa qarshii 400 dirqamaan fuudhaa kan jiran yoo ta'u, maqaa inshuraansii fayyaa jedhuunis tokkoon manatti herreguun qarshii 3,000 fuuchaa jiraachuun beekameera. Oduu wal fakkaatuun godinuma kana aanaa Galiilaa ganda Mukarbaa Diimaa jedhamu keessa gaafa muddee 29/2025 murni maafiyaa PP maqaa gibiraatiin hawaasa nagaa hedduu hidhaatti guuraa kan ture yoo ta'u, hedduu isaanii ergaa qabanii dirqiin maallaqa harkaa fuuchuun yoo lakkisu namoota kafaluu hin dandeenye ammoo mana hidhaa keessatti raarsaa jiru. Isaan keessaa kan maqaan isaanii Nugee abbaa ilmaan Sagalii kan ta'e nama maqaan isaa obbo Darajee Faayisaa jedhamudha. Kana malees akka Onichaatti horiin uummataa loltoota murna biltsiginnaan oofamaa kan jiru yoo ta'u, akka waliigalaatti sarbamiinsi mirgoota namoomaas danuun raawwatamaa akka jiru sitti dabaluun addeessaniiru. Meeksikoon hoogganaa kaarteelii qoricha sammuu namaa hadoochuu Ameerikaan barbaadamaa ture jedhame to'annoo jala oolchite.
Jaal Yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Hoogganaan kaarteelii maqaa gaarii hin qabne Siinaaloyaa kan Ameerikaan barbaadamaa ture jedhame tokko himannaa qoricha sammuu namaa hadoochuu fi shororkeessummaatiin Meeksikootti to'annaa jala ooluu maddeen mootummaa Meeksikoo roobii darbe ibsaniiru. Pedro Inzunzaan Oorigaan baatii caamsaa keessa Ameerikaan ajajaa lammaffaa dhaabbata Beeltiraan Leeyivaa garee kaarteellichaa amma hin hojjenne jedhamee amanamu ta'uun gara biyyattiitti daddabarsuun himatame. Kaaba dhiya Meeksikoo kutaa biyya Siinaaloyaa keessatti to'annoo jala oolfamuu maddeen gabaasaniiru. Himannaan Ameerikaa kun yeroo jalqabaaf hoogganaan kaarteellichaa jedhame shororkeessummaa qoricha sammuu namaa hadoochuu fi deeggarsa meeshaa shororkeessummaa jedhamuun himatamee jedha ministeerri haqaa. Kaarteel Siinaaloyaan dhaabbata shororkeessummaa walxaxaa balaa qabu yoo ta'u isaan diiguun deebii seeraa humna guddaa qabu gaafataa jechuun yeroo sanatti abbaan alangaa waliigalaa Paamboondiin dubbataniiru. Guyyoonni isaan bu'aa tokko malee gara jabummaa uummata Ameerikaa irratti raawwatan darbeera. Shororkeessitoota kanaaf hidhaa umurii guutuu ni barbaanna. Erga bara darbe gara Waayit Haawusitti deebi'anii as pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp daldala qoricha sammuu namaa hadoochuu irratti tarkaanfii fudhachuuf dhaadataniiru. Bulchiinsi isaa galaana Paasifikii fi Kaaribiyaan keessatti dooniiwwan qoricha sammuu namaa hadoochuu jedhaman irratti haleellaa raawwachuun namoota 100 ol galaafateera. Tiraamp Meeksikoon daldala qoricha sammuu namaa hadoochuu ittisuuf carraaqqii taasiftu akka dabaltu gaafatachuun yoo kana caalaa hin hojjetamne taarifa alergii Meeksikoo irratti akka kaffaltu doorsisaa jiru. Ilmi Noorieegaas Pedro Inzunzaa Koroneel kan abbaa isaa cinatti himatame baatii sadaasaa keessa duula farra qoricha sammuu namaa hadoochuu irratti hojjettoota waraanaa Meeksikootiin ajjeefame. Isa magaalaa Dirree Dhawaatti murni bilxiginnaa jiraatota hidhuun qarshii gaafachaa jiraachuun ibsame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Kennaa Sabaa. Kutaa magaalaa Dirree Dhawaa bakka Xaabiyaa jedhamuun waamamutti ergamtoonni maafiyaa PP hawaasa nagaa obboleeyyan sadii kanneen maqaan isaanii Magarsaa Adam Haamid, Firoomsa Adam Haamidii fi Badiirii Adam Haamid jedhaman sababa deeggartoota wobooti jedhuun badii tokko malee hidhanii baatii tokko olii firaarsaa kan jiran yoo ta'u gadi lakkisuudhaaf ammoo sadan isaanitti qarshii 60,000 gaafachuu maddeen himan. Kana malees murni gabroonfataa PP kunniin namoota danuu achitti hidhuun hiraarsaa kan jiran oggaa ta'u maatiin sabboonummaa qaban uummata jireenya isaa fooyyeffachuuf carraaqus guyyuu ukkaamsuun mana hidhaatti gidirsuu fi qarshii gaafachuun baay'ee jabaate akka jirus dubbatu. Bifuma wal fakkaatuun muddee 30,2025 magaalaadhuma Dirree Dhawaa Araddaa Asallisoo bakka addaa Harallaa jedhamu keessatti lukkeeleen PP maqaa deeggarsa milishaa jedhuun nama waggaa 18 ol ta'e mara irraa dirqamaan qarshii 200 guuraa turuu maddeen himan. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Tolee keessatti waraanni bilxiginnaa dargaggoota 4 haala suukkanneessaan ajjeesuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Kibba Lixa Shaggar Aanaa Tolee ganda dhooqat keessatti gaafa amajjii 1 shiftoonni biltsiginnaa kanneen barcuma aangoo nam-tokkee tiksuuf halkanii fi guyyaa ifaajaan maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun dargaggoota 4 haala suukanneessaan ajjeesanii deemu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeran. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Urgii Nagaasaa, Daggafaa Dayyaasaa, dargaggoo ganna 24, Fakkaanaa Badhooshee fi Baaruu Turee dargaggoo ganna 28 ta'uun ifoomeera. Akka jiraattonni ijaan argan arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranitti dargaggoonni ajjeefaman kun hirmaannaa siyaasa dhaaba kamiyyuu kan hin qabnee fi hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'anii kan jiraatan yoo ta'u sababa oromummaa isaanii qofaaf yakkamanii akka ajjeefaman dubbatu. Goleewwan Oromiyaa maratti loltoonni faayistii biltsiginnaa dargaggoota ol adeemu egeree Oromiyaa ta'an manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa keessa qabuun sababa tokko malee ajjeesuun cinatti dirqiin ukkaamsuun gara mooraa leenjiitti erguun lola isaanii hin ilaalannetti duulchisuun karaatti hambisaa jiraachuun ragaan kun mul'ataadha. Godina Walloo Aanaa Harxummaa Fursee keessatti bulchitoonni PP milishoota 5 hanga 7 ta'an gurmeessanii halkan hawaasatti bobbaasuun uummata ittiin dararaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Kaaba Oromiyaa godina Walloo Aanaa Harxummaa Fursee torbee kana keessa caasaleen biltsiginnaa milishoota lakkoofsaan 5 hanga 7 ta'an hawaasittiin dararuuf gurmeessanii gara iddoo goda wagaree dabbasoo jedhamutti bobbaasuun yakkoota garaagaraa ittiin uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni dararaan kun irra ga'ee ni dubbatu. Muddee 29/2025 gareen cubbamtootaa fi saamtota milishoonni sirnichaa kun gara goda wagaree dabbasoo ooyiruu qonnaan bulaa Huseen Hayimadee Kaafis jedhamu halkan deemuun nuti qaama mootummaatii dhimmaaf si barbaannee gadi
nutti bayi wayita ittiin jedhan an qonnaan bulaadha dhimmaaf na barbaadan yoo ta'e ganaman iddoon barbaadame sanatti dhiyaadha yeroo inni ittiin jedhu dhukaasa irratti banuun yaalii ajjechaa yommuu irratti taasisan innis meeshaa of harkaa qabuun ofirraa itti dhukaasee harkaa miliqee ba'uun ibsameera. Namni kun ergaa shiftoota PP kanaan yaaliin ajjechaa irratti taasifamee harkaa bahee booda caasaalee bilisiginnaa bira deemuun wayita yaalii ajjechaa milishoota isaaniin irratti taasifametti himatu ni hidhamtaa waan akkasiin dubbatiin ittiin jedhuun sodaachisanii akka ofirraa ari'an jiraattonni bakkichaa dubbisnee addeessaniiru. Milishoota PP gochaawwan badii hawaasa nagaa irratti akka raawwataniif gurmeeffamanii bobbaafaman kana keessatti kan argamuu fi dursu milishaa PP Mahammad Hussein Shumiyyee jedhamu ta'uu fi goda wagaree dabbasoo jedhamu kana keessaa milishoonni socho'aa turaniinis hawwanii fi shamarran gareen ta'anii dirqiin gudeeduu namoota harkaa qarshii doorsisanii saamuu fi jimaa namootaa caccabsanii mancaasaa turuu isaanii jiraattonni miidhaan kun irra ga'e dabaluun dubbatu. Ergamtoonni bilxiginnaa lixa shaggar aanaa Iluu Galaan keessatti namoota nagaa lama rasaasaan rukutanii ajjeesuun beekame. Jaal yaadannoo Oromiyaa dabalata qaba. Dhalataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee ganda Somboo Kumii kan ta'e namni maqaan isaa Galaanaa Fiqaaduu jedhamu gaafa muddee 27 2025 osoo inni adaadaa isaa dubbisuudhaaf gara godina lixa shaggar aanaa Iluu Galaan ganda Waddeeyyii Giraanchee deemaa jiru waraanni faashistii PP ganda Waddeeyyii Giraanchee keessatti sababa waraana bilisummaa Oromoo biraa dhufte jedhutti maxxansuun badii tokko malee rasaasa itti roobsanii haala suukanneessaan ajjeesanii gatuu maddeen ONM itti himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun guyyuma sana daa'ima ganna 16 dhalataa godina lixa shaggar aanaa Daannoo bulchiinsa magaalaa Daannoo Roggee kan ta'e nama maqaan isaa Mul'ataa Barsiisaa jedhamu waraanni sirnichaa osoo inni horiin jalaa bannaan barbaacha deemu aanaa Iluu Galaan ganduma Waddeeyyii Giraanchee keessatti ati ergama deemta jechuun gaaffii seeraa tokko malee daandii irratti akka bineensaatti rasaasaan rukutuun haala nama sururuun ajjeesuu maddeen itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen odeessichaa himanitti Galaanaan dargaggeessa waggaa 22 tuttuqaa siyaasaa kamiyyuu hin qabne fi kanaan durallee irra deddeebiidhaan mana adaadaa isaa garas deddeebi'aa kan ture yoo ta'u gara jabeeyyiin waraana impaayera Itoophiyaa garuu waan tasumaa isa hin ilaallannetti moggaasuun ajjeesuu himu. Mul'ataan ammoo inumaayyuu daa'ima hiikoo siyaasaa iyyuu hin beeknee fi loowwan jalaa badde barbaacha ture kaabinoonni sirnichaa guyyaa inni ajjeefamu achi turan waa'ee isaa osoo beekanii yakkamaa taasisanii dhiiga isaa dabaan dhangalaasisuu ifoomsan. Mormiin Iraan rakkoo dinagdee wal qabatee ka'ee gara ajjeechaatti jijjiirame. Dabalata saaf jaalsa Fawwaa Gaarii. Mormiin rakkoo diinagdee Iraan gadi fagoo ta'e irratti ka'ee gara ajjeechaatti kan jijjiirame yoo ta'u waldhabdee hiriirtotaa fi humnoota nageenyaa gidduutti kutaalee dhiyaa biyyattii keessatti uumameen yoo xiqqaate namoonni 3 du'uun erga hiriirri jalqaba torban kanaa jalqabee du'a namootaa isa jalqabaa ta'eera. Hiriirri kun dilbata darbee magaalaa Teheraan keessatti kan dho'e yoo ta'u abbootiin dunkaanaa gatiin dabalaa dhufee fi yeroo dheeraaf diinagdeen dhaabbachuu mormuun hojii dhaabuu jalqaban. Ergasii mormiin kun magaalota hedduutti babal'achuun barattootaa fi gareewwan biroo harkisee jira. Dhaabbanni oduu Iraan Faarsii akka gabaasetti magaalaa Lordegaan keessatti walitti bu'insa uumameen namoonni nagaa 2 ajjeefamaniiru. Mormitoonni gamoo mootummaa baankotaa fi dhaabbilee amantii dhagaadhaan rukutaniiru jedhe. Poolisiin deebii gaazii imimmaan nama boochisuun kan kenne yoo ta'u namoonni aangawoonni hooggantoota garee jedhamanii ibsan hedduun to'annoo jala ooluu isaanii kan hime Faarsii gamoolee hedduu irratti miidhaa guddaan akka qaqqabe ibsee jira. Kanaan kamisa kaleessaa televezyiiniin mootummaa akka gabaasetti miseensi humna nageenyaa Iraan tokko halkan tokkotti jeequmsa magaalaa Kowdaashti dhiyaa keessatti uumameen ajjeefamuu isaa ibseera. Miidhamaan kun miseensa garee tola ooltota waraana garaa Baasiijii warraaqsa bara 1979 booda Kaameeniin hundeesse kan ganna 21 ta'uun isaa ibsameera. Tiyaanaan bulchaa bulchiinsa Loorestaan Sayid Powraalii akka jedhanitti mormii Kowdaashti irratti poolisoonnii fi miseensonni Baasiijii 13 dhagaa darbatameenis miidhamaniiru. Pirezidaantii Masuud Pezeshkiyan wal dhabdee jiru salphisuu yaaluun gaaffii seera qabeessa mormitootaaf beekamtii kennuun mootummaan isaanii rakkina diinagdee akka furu gaafataniiru. Kanuma waliin aangawoonni Iraan jeequmsa kamiifuu deebii cimaa akka kennan dhaadataniiru.